Sponsora kan isiniif godhe Baankii Awaash. Mabeet shallamaa diraamaa hiree irratti kaaraakterii yookaan qooddata meetii taphachuudhaan kan beekamtu diraamaa hiree keessaa fagaachuu isheedhaafis kabajaaf iddoo guddaa ugaasanitti himuuf namoota hojii kana keessatti nu wajjin bu'aa bahii hedduu kaffalanii nu wajjin dadhaban keessaa mabeet shallamaa kan meetiin nama baay'ee kabajuuf nama baay'ee cimtu seenaatti kenname illee seeraan taphachuudhaan fakkeessaa sirrii gochuudhaan yeroo dheeraadhaaf nu wajjin dadhabdeetti. Kanaaf piroodaakshiniin fiilmii leeqaa mabeet shallamaa barakee guutuu milkaa'ee jennaani ta'us rakkoo muraasa rakkoo fayyaa wajjin wal qabatuun rakkoo akkasii keessa seentee turte. Kanaaf piroodaakshiniin keenya isheedhaa wajjin itti fufuu hin danda'u. Urji harmeen dhumarratti amanuun siin gammachiifne garuu baay'ee nama gammachiisa malee sirriitti. Baay'ee gammade garuu dhugaa jechuun waan kenna isitti nu murteessa jedhee osoo hin taane jijjiiramuu isitti na gammachiisa. Baay'ee nama gammachiisa. Maatii qarshii caalaa jaalalaan beekama. Jaalala qaban irraan dhaladhe. Abbaan koo baaseeraan biyya isaafis maatii isaafis hedduu amanamaadha. Harmeen kee waan itti manii turan jechuun wal bira dhaabadhaa waan qabdanii wal gargaaraa jedhanii turan miti ree. Kanaafiyyuu yoo waan tokko dhabee rakkadhe na gargaarte anis gaafatti dhabdee rakkachuun bira dhaabadhee maal fakkaata? Ani rakkina qarshii qabu bara qarshii gahaan qabu. Garuu yoo siis rakkisate na gaafadhu siin laata. Garanaafummaa tokko malee duukee amanuu qabda. Eeyyeessa jajjeessa. Dhugaadha moo si amanuu lattuun urjiin duuti jaaraa taate. Kuma shanta. Maaliif waliin turuufis yaadamuu qabda? Seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Wali wajjin taane jaalalli Harmuusaa godhamuu hin danda'u akkasii ajjeesutti na hin ture. Garanaafummaa tokko malee. Kaleessa obboleessa koo. Ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Yeroos waggaa 25 har'aa dafqa cophu jalaan harka hojjetee hin dadhabne jalatti addunyaa milkii gabbataa mul'ata badhaadhinaa dhugoomu argine lubbuuf qabeenyi keenya harka amansiisaarra akka qubatu taasifne wal'aansoo jireenyaa keessatti hamilee jabaa daandii kufanii ka'an keessatti xiiqiif abdii cimaa hojjetanii argachuu keessatti bu'aaf gammachuu malu qooddanne abdiin keenya abdii keessan abjuun keenyas abjuu keessan ta'ee akka wajjin imallu eeyyamuu keessaniif galata argadhaa. Yeroos bara jalqabnu san amantaa fi abdiin keenya isin harka ture. Kunoo seenaan milkii kan waggaa 25 halluu calaqqisuun barraa'eera. Abdii fulla'aa akka laga keenya Awaashitti bal'atee kunoo gamasitti ifu argine. Imalli keenya itti fufaa. Baankii Awaashiif
inshuraansii Awaash. Sim, amma tun karaatti dhufee na bira darbiti ijoollee kun. Guddattee akka nafaa qabachuu jalqabdee. Deebifatee na guddannaa. Maal simbooko akka nagaa jiitee fayyummaa ati nagaadha. Baay'ee si yaade simbooko nagaadha malee ati nagaadha malee galata waaqayyoo akkam jirra kunoo. Mani maalan ta'attee isin yaaduu biraa kana fi ana daadaan kee maalan ta'a simboo. Sila satuunu si jiru maal taata? Simbulee ko utuu nan si jiru moo baattee tuba naa jirtu garaanatti jabaattee mana turte. Kunoo manni kun ila bineensuma ta'ee kophaatti argatee na nyaachuu. Kophaan ta'e simboon si dhufee namaa. Simbulee ko bareedduu ko abbaadhuma kaatee intala abbaadhuma seetaatee dhukkubsatee. Kuma? Kuma? Nagawi? Kuma? Maal callisaatu dhaga'u? Kuma? Na waamte moo? Har'a mooti dhiyeessime. Ati dhiyeessii? Dhiyeessi. Maal? Laaqana dhiyeessi. Laaqana dhiyeessii rakkoo maalii qabare? Dhiyeessuu miti barbaachisaa tanaan hojjedhu jettillee hojjedhees nyaachisuudhaaf ani qophiidha. Daqiiqaa tokko qofa. Haa ta'u, nu laallasa. Fiddee? Afaanin si kaamoo eegatee Afaan nagaa. Micanya tahu sih? Sattaanutti immoo anatu hojjetes nyaachisa.
Raafuun isaa kan biyya keessaati. Argaan jira. Sitti hojjeteedha. Nagee. Nagee. Mana beelee na nyaadhaa. Nyaata nu dhiyeessin jenneeti. Amma immoo nagee kaa? Nan quufe. Maalati fiikii hojjettee kaatee akkamitti nan quufee taata? Nagee. Kana caalaan barbaadu. Yookaan naqee waan akka foon wayii yookaan waan kan biraa sii bitee dhufu. Yeroo na jedhu foolii isaatu na cufa. Foolii isaa si cufa? Marree maal ta'a dhaqee yookaan kuduraaf muduraa keessaa waan si hawwisiisee jira? Yoo argattee muuziif paappaayyaa naaf dikottu. Muuziif paappaayyaa? Ishee kana fudhadhu. Nagee. Akkasii fideen dhufu. Kuma dandeegaa qorumsa ulfaa danda'u qabda. Tolatti maaltu argama jetteeti? Tolli hin jiru. Kamu? Apaan? Negara. Dhufuu keef galatu. Galatee nan barbaachisu. Si barbaachisa maaf si hin barbaachisne? Callistee hoo? Ati dubbadhu kaa? An dhaggeeffattuu gaariidha. Ati immoo dubbataadha. Callistee maa haasoftanaan jechuu keeti? Yeroo hundumaa maaliif akkas taasisuuf si barbaachisisi? Kunis itti toluu didee jechuudha. Natti toleera malee. Baay'ee natti tole. Hin qoostaa? Qoosaa eegalteettaas dhiyoo kanammoo. Anaaf ati waliin qoosnee beekna lola malee. Kan kana duraa lola taanaan kan kana booda maalaa jennu ree? Lola akkamii barbaadde? Lola akkamii yaaddi mooti? Maal akka yaadee jiru dubbachuu irraa hojiidhaan sitti agarsiisa. Argita fuuldura kana. Isa immoo maaliif natti himuun si barbaachisa? Akka of eeggattaniif sin akeekkachiisuu gooti. Eenyudha nuti? Eenyudha maal gaafii qabaa? Sin lamaan beekamaa miti kun? Moo yeroo hundumaa maqaasaa akka waan barbaadde? Boonsa maaliif waan fakkaan yeroo hundumaa dubbattaa? Waan anaa waliin xumuruu qabdu asumatti anaa waliin xumuri. Nama mana isaa jiru immoo callistee maqaasaatu waamtu ta'e gaariidha. Dhugaa keetti. Maqaasaa waamin jette ati waami malee ani maaliif waamu? Garuu sittani maiftu. Na dhageessaa miti. Mooraa kana keessaa yoo nari'ameen waa tokko iyyuu natti dhaga'amu. Sababni isaatu hojii mataa koo hojjechuu hin danda'u. Dhufeetayinna?
Kana. Kun maali dhagaa? Kun muuziidha? Ani muuzii kanan siin jedhee xaqaa taqoodha. Kun maal naaf godha? Ati takkama waan gaarii bittee hin beektu. Amma dhaqee isa naa jijjiirre. Ani isa kanan barbaadu. Kun maalidha? Muuziidha. Muuziin kan hin barbaadu muuzii xaqaa taqoodhaan jedhe. Nageenye. Kanaaf kan hin nyaattu ture? Kan hin nyaannu. Dubartii ulfaaf kana fiduun guddaa sitti ta'eeti? Eessaa bittee deemeen jijjiirradha? Deemeen jijjiirradha? Deemeen jijjiirradha. Madeessa kana hin nyaattu? Nyaadhu. Yeroos waggaa 25 har'aa dafqa cophu jalaan harka hojjetee hin dadhabne jalatti addunyaa milkii gabbataa mul'ata badhaadhinaa dhugoomu argine lubbuuf qabeenyi keenya harka amansiisaarra akka qubatu taasifne wal'aansoo jireenyaa keessatti hamilee jabaa daandii kufanii ka'an keessatti xiiqiif abdii cimaa hojjetanii argachuu keessatti bu'aaf gammachuu malu qooddanne abdiin keenya abdii keessan abjuun keenyas abjuu keessan ta'ee akka wajjin imallu eeyyamuu keessaniif galata argadhaa yeroos bara jalqabuu san amantaa fi abdiin keenya isin harka ture kunoo seenaan milkii kan waggaa 25 halluu calaqqisuun barraa'eera abdii fulla'aa akka laga keenya awaashitti bal'atee kunoo gamasitti ifu argine imalli keenya itti fufaa baankii awaashiif inshuraansii awaash. Simboko, kuna hasirkadhu ta'i. Nadhabde miti. Ani kan hin jedhu simbootiyyaan. Akkuma gootee garaanitti jabaatte adaadoo kee gattee. Wanti immoo garaa sitti jabaadhee miti. Barumsa wayii jalqabeen tibba kana immoo egzaamii irraan ture. Isumaaf hin bade kaa. Barumsaaf taanaan illee haa ta'u. Garuu immoo barumsa keetti cimi. Beekta miti jedhuun barumsa kiyya irratti qaba. Itti cimuu malee filannoo biraa qaba. Sirrii waalsi badhaasaadhuma si guddisne miti. Ammayyuu jirti miti. Amma immoo isa guddaasa. Atumta akka kee durii cimi malee sirriittan si badhaasa. Haa ta'u. Kaayyoo kanumaaf hin bade. Kanaaf badde. Kaayyoof badde kaati. Kaayyoodhaaf badde taanaan maalan godharee dhala koo. Barumsi immoo dirqa. Nyaaggachuu hin danda'u. Ammoo bireekii irra hin jira. Bireekii? Yeroo boqonnaa keetiiti? Yaa Rabbi si haa galatu. Torban 2 guutuu ila akka yeroo daa'imummaa keetiitti buburraatti akka mana kana keessa. Abdiin yeroo darbe natti himee ture akka kophaa jirtu. Abdii? Abdii moo maal jetti? Eessatti na beeka abdii? Maqaa abdii lammaffaa natti hin dhayin. Anti maal rakkoo jira moo? Ilaa maal seete Simboko? Waa'ee abdii yeroo fudhanne yeroo biraa haasofna. Amma ati naa dhufteetta gammachuun jaalalaan si wajjin bashannanee dabarsuun barbaada. Isa kana garuu booddee haasofna maqaa sanatti hin dhayin. Tole haa ta'u. Garuu yeroo fudhanne dhimma kanarratti naasofna. Naasofna. Homaa miti waa'een isaa naasofna yeroo biraa. Tole haa ta'u. Yeroo xiqqoo si bira tureeni. Yeroo xiqqoo? Achi booda immoo vaakeeshiniidhaaf. Akkasitti guddatu. Yeroo xiqqoo? Vaakeeshinii? Abbaan kee numa si eeyyame? Anteen immoo numa baay'ifte.
Tola giiftii warra vaakeeshanichi immoo asuma biyya keessa moo biyya alaati? Asuma biyya keessa. Kana kunoo guddattee amma kan abbaan keessa eeyyamee vaakeeshaniitti bashannanus baate raajiidha. Kan hin jedhu amma mukaa'iniiti dhaqeen buna sii danfisa. Nan daafatee an buna hin dhugu. Shaayin sii danfisa ka. Tole sukkaaratti hin godhin. Sukkaaratti hin godhini? Ashaboon sii danfisuudha? Akkas jechuu koo miti. Sukkaarri fayyaa namaaf gaarii miti yeroo baay'isan. Sukkaarri moo yoo baay'isan? Yoo baay'isu! Si barumsarra jirta hoduurraa fagoodhachuudha mati. Ankanis hin jedhu. Sukkaara sanutti baay'atee nu dhukkubsu miti amma sukkaara ittiin afaan mi'eeffannu iyyuu dhabaa jirrati kana dhageenyati barumsa keerra jirtaatu kana nuyi warra mana bulchuutu beeka garbittii ko. Tole? Tole. Chaarjariin eessa jira waanti? Maali kiyya baatirii cufateera. Bakka cufate. Bakka cufate. Kun immoo maalis fayyada? Maaliif na fayyadne? Adaadoo keessee qophaataati akkati taphachiiftu si godhagaa. Namichi waan jedhee gooftaa isaatti bifa dhageesse. Maal jedhemu? Ila fakkeenya wayiiti beektaa? Akkas taanaan galgala natti hin ta'u duduriiti. Lakki ammayyuu si fayyada maleessa. Dhiphatee dhuma gooftaa isaa bira dhaqeetu inni ittuma dhiphatee gooftaadhaan dhaqee maaloo gooftaa baaqilaatu gabaarraa badeedheen. Gooftaan immoo maal jedhee yoo deemseef gaariin maal qabaree dhuufuu salphisee jedhee dhageessaa tanaa. Ammatti maal jechuu barbaadde? Kanan jechuu barbaadamu yeroo chaarjarii fixatee moobaayiliin kee cufuu adaadaa kee bira teessee yeroo dheeraa taphachiisa. Kun immoo ta'u bilbilli kiyya cufameera taanaan nama gidduutti kophumaan natti dhaga'ama. Yaa isinii jaalalli biyyaa ummataati miti isin biratti. Maal bilbilaanis namuma sofsisna. Ilaa adaraa rabbii miisi tokko irratti bilbilaan itti taasiftu kun adaadaa keessi caalu. No, ante namni kamiyyuu si naaf hin caalu garuu bilbilicha chaarjiirra godhadhe si wajjin haasa'a. Anaa wajjin haasofta bilbila chaarjii godhatta hin jiru chaarjii. Ante maa inni hin jiru chaarjariinis taa'ee haqiina dhaqee dhiqadhu wayyaa kee jijjiirran akka ijoollummaa kee mana kana keessa xaxxabadhu. Amma chaarjara keessa jira. Hin jiru. Hin jiru. Akka of eeggatu akeekkachiisi. An kanaan na dhibu maaluma si godheeti garuun maal na godheetti jettee kanatti dubbisaa barbaaddu. Sittani maa jiraam? Ani bana barumsaa kana ari'amuus dhiisus waa tokko iyyuu wanti naa dabalee na hir'isu hin jiru. Gurbaan kee kun garuu ni miidhama. Haala amma keessa jiru kanaan hin miidhama ittiin akka of eeggatu. Qabuuf kabaja laattees dhiistees waan dabaltu tokko iyyuu hin jiru. Hin irraanfatiin. Na dhageessaa. Maatii kee fiyyuun gaddituu jettee tooyi naa mataa turte dura. Gurbaa kanaaf immoo obsa waa tokko akka hin qabne ni beekta. Sirriitti beekta kanammoo. Kanaafan siin jedhe bar kabajees kabajuu dhiistees qaburraa wanta irratti waan tokko iyyuu hin jiru. Mooraa kana keessatti nam tokko waliin si argu akka hin barbaanne ka duras sitti meera. Ammas sittan hima na dhageessaa mooraa kana keessa amma nani jirutti nam tokko waliin si arguu hin barbaadu. Boonsaa sitti himaan jira. Hariiroo anaaf qaboo gidduu jiru waan tokko iyyuu hin jiru siin jedhe yeroo meeqan sitti maal? Maaf hin jirree akkamitti dhabamu? Qaboon ofii isaatiiyyuu na arguu fedhii tokko iyyuu hin qabu. Gaarii godhe. Garuu maaf si arguuf fedhii hin qabne? Inni harmee isaatiif barumsa sararaan kana fi karoora nama tokko iyyuu hin qabu. Silas maatii akkasii keessaa bahee haala amma keessa jiru kana keessa ta'ee qoosaa jaalalaa waliin qoosuun gaarii isaaf hin ta'u. Gaarii filate. Maatii akkamii jettee maaloo? Yeroo hundumaa an jecha keef ilaalcha keetti akkan qaanoo kan na godhu garuu beektaa? Ati deemtee maatii isaa argiteetta? Maal bakka buutuun koo siimii dhaqxee naa daawwattee tamati. Eeyyee bagan naqee arge. Nuti iyyuu mana isaanii kireeffannee jiran. Kana kaa gaafa nani mana maatii keenyaa deemna siin jedhu sababa adda addaa funaanteetu hafta. Kan isaa garuu osoo hin jaalatin mana isaatti dhaqxeetinii mana isaatti galte. Nama ajaa'ibda baay'ee. Boonsa an sammuu nagaan barumsa kootti fufuu nan barbaade. Sitti meera. Pliis nan dhiphisiin. An kanan jedhu mana murtiin dhaabachaa jira mana barumsaan dhufeen. Isatti yeroo hundumaa na dhiphistuu fedhe guyyaa tokko iyyuu si arguun baay'ee na nuffisiisee jira. Kana booddee waa'ee qaba guyyaa tokko illee kanatti kaasuun barbaadu. Sitti meera. Amma hin deemte yoo ta'e na duukaa deemu. Hin deemtu ammoo si dhiisee deemuu hin danda'a. Iftu.
dubartii ulfaa'edha. Gumadha. Biyya kana keessatti dubartii hamtuu wajjin mana dhaaburra paartii siyaasaa dhaabuu salphata. Har'a immoo muuzii binneetu muuzii xaqaaxaqoo malee dhabne adda. Eegaa. Xaqaaxaqoollee mandaraa keessa barbaannee dhanneen binnu ofii makeenyaa ni xaqaaxaqoo harka riima mana keessaa barbaaddannee ofii keenya xaqaaxaqoo maal Tiraampiin na adeessi immoo? Si kana dura raafuu binnaani raafuu faranjiin barbaadu raafuu biyya keessaa biteetti waan isaa nyaatuma immoo nyaata dhiyeessee fi naan nyaadhu jette gaafa ilaalu waan tuttuqame immoo natti fakkaata irraa nyaachuun ishee immoo noole. Maaloo. Si anama maalii yaaddaa jira beektaa? Halluun manicha keessaa natti hin tollee halluu kana jijjiirii isheen jette manichas jijjiiruu hin danda'u manichuma dhiisee been qophaa ishee keessa jiraattee mucaa ishee guddistii malee dhimma mana sanatti halluu dibuuf hin qabu. Maaloo dhiisime tilaalaati itti galaagaa kunoo. Jedhe meeqa maal muuzii tokko caalaa maal hojiin isheetti agarsiisan? Kopheef dubartiin sin qabi. Yeroos waggaa 25 har'aa dafqa cophu jalaan harka hojjetee hin dadhabne jalatti addunyaa milkii gabbataa mul'ata badhaadhinaa dhugoomu argine lubbuuf qabeenyi keenya harka amansiisaarra akka qubatu taasifne wal'aansoo jireenyaa keessatti hamilee jabaa daandii kufanii ka'an keessatti xiiqiif abdii cimaa hojjetanii argachuu keessatti bu'aaf gammachuu malu qooddanne abdiin keenya abdii keessan abjuun keenyas abjuu keessan ta'ee akka wajjin imallu eeyyamuu keessaniif galata argadhaa. Yeroos bara jalqabuu san amantaa fi abdiin keenya isin harka ture kunoo seenaan milkii kan waggaa 25 halluu calaqqisuun barraa'eera. Abdii fulla'aa akka laga keenya awaashitti bal'atee kunoo gamasitti ifu argine imalli keenya itti fufaa. Baankii Awaashiif inshuraansii Awaash. Hiree keenya takka qoodannee fuudhannee